sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Amajjii 20 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kun qophii sagalee qeerroo kan kallattiin Oromiyaarraa isiniif dabruudha. Qophii keenya har'aa eegallee jira. Akkuma barame durarratti oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa Oromoon Itoophiyaa jalatti lammummaa argatee hin beeku kan jedhutu isiniif dhiyaata. Walleelee warraaqsaa haarawaa hawwisoo qeerroo bilisummaatiin dalagaman ni qabna. Wal duraa duubaan isiniif dhiyaatu akka nu hordoftan kabajaan isin gaafadha. An Hariiroo Jargooti. Amma jaal tokkicha murteessaa oduu nu dhageessisa. Fincila xumura garbummaa marsaa sadaffaa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa ayyaanaa keessatti godhamaa jiruun wal qabatee namoonni 48 hidhamanii jiru. Mana hidhaa kana keessattis darara cimaa kan maayikalaawwii keessatti godhamuun humna agaaziitiin irratti raawwatamaa jira. Kanneen hidhaman keessaa harki caalaan daldaltootaa fi jiraattota naannooti. Barataa barsiisaa fi hojjettoonni mootummaa kan biroon keessatti ni argamu. Kanneen barsiisota ta'anii hidhaman keessaa Mootii Qana'aa Gammachuu Wiirtuu Alamuu Gammachuu Balaay Geetahuun Gurmeessaa Abdiisaa Margaa Abbuu fi Waaqoyyaa Tasfaayee Lammii waajjira galii irraa keessatti argamu. Kanneen daldaltoota ta'anii hidhaman keessaa Margaa Jogoraa, Mulugeetaa Olaanii fi Waggaarii. Kanneen barattoota ta'anii hidhaman keessaa Abrahaam Margaa Jogoraa, Sooressaa Taaddasaa fa'aa adda durummaan keessatti argamu. Oduu biraan gochi suukkanneessaan shamarran Oromoo 3 godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoo keessatti mana nama dhuunfaa keessatti waraana wayyaaniin irratti fudhatamaa jiraachuun saaxilame. Hidhaa fi gochi saffuu cabsee fi suukkanneessaa saroota wayyaaneetiin uummata Oromoo irratti gahaa jiru daran jabaatee itti fufee jedhu qeerroon godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo irraa. Odeessaan sagalee qeerroo bakkichaa akka addeessutti hidhaan barattootaa fi uummata irra gahaa jiru kan magaalaa Najjoo akkuma itti fufetti ta'e gocha suukkanneessaa shamarran magaalaa Najjoo irraa qabaman kanneen maqaan isaanii tarreeffaman waraana wayyaaniin erga qabamanii mana nama dhuunfaatti geeffamanii kaasee gocha gudeeddaa irratti raawwatanii hanga ammaatti poolisii wayyaanee gochaa kana irratti raawwataa akka jiru qeerroon gabaasee jira. Isaan kunis Ayyaantuu Malaakuu, Guddee Gammachuu fi Ayyaantuu Camaduu kan jedhaman sadan kun harka waraana wayyaanee keessatti miidhamaa akka jirantu gabaafame. Mana nama dhuunfaa keessatti waraana wayyaaneen okfamanii haala gaddisiisaa kan dubbachuun nama salphachiisu irratti raawwataa kan jiran yoo ta'u isaan keessaa Ayyaantuu Camaduu qaamni ishee hir'uu ta'ee cabdee akka jirtu gabaasni dhufe ni ibsa. Kanneen maqaan isaanii nun gahin bakki buuteen isaanii kan hin beekamne shamarran hedduu akka ta'es qeerroon bakkichaa sagalee qeerroof gabaasee jira. Oduu wal fakkaatuun magaalaa Naqqamtee keessatti barattooti 2 humnoota tikkaatiin wareegaman. Godina Qeellam Wallaggaatti kan dhalate barataa kolleejjii barsiisota Naqqamtee kan ta'e barataan Abdurak Muhammad guyyaa 2 dura ajjeesamee kaleessa kan awwaalame yeroo ta'u barataa Gaaddisaa Girmaa bara 2014 keessa yuunivarsiitii irraa kan ari'ame guyyaa kaleessa hoteela Gimbii keessatti ajjeesanii erga fannisanii booda isumatu of fannise jechuun guyyaa kaleessa bakkuma dhaloota isaa Naqqamtee ganda 06 keessatti akka awwaalame odeessi achiin dhaqqabe ifoomseera. Dhuma irratti barattooti Oromoo yuunivarsiitiilee garaagaraa irraa bara 2014 keessa humna waraana wayyaaneen hidhaman hanga yoonaatti mana hidhaa Qiliinxoo keessatti dararamaa akka jiran irra gahame. Abbabee Urgeechaa, Moo'iboon Baqqalaa Garbaa, Bilisummaa Daammanaa, Addunyaa Keessoo, Magarsaa Warquu kanneen jedhaman keessatti argamu. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma. Qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Oromoon Itoophiyaa jalatti lammummaa argatee hin beeku. Minilik namoota Oromoo amma fixee humnaan qawwee uummata adii irraa argateen biyya Oromiyaa cabsee seenee maqaa biyya keenyaa geeddaree Itoophiyaa yookaan Itoophiyaa jedhee erga moggaasee qabee hamma har'aatti Oromoon biyya dhabdee ta'ee lammummaa argatee hin beeku. Minilik mootummaa gochuun of muudee bayyaannatee seera baasee yoo kan yaadannu ta'e amma booda nama ajjeesuun dhorkaadha yoo Oromoo ta'ellee kan jedhu ture. Yeroo kana keessatti Oromoon isaan kan biratti mirga lammummaa argachuu haa turuuti akka namaattuu kan hin lakka'amne ture jechuudha. Gama biraatiin namni Oromoo ajjeese akka seeratti illee dhiyaachaa hin turre agarsiisa. Oromoon biyya kana irratti lafaa fi lafee isaa irratti halagaa biyya isaa dhaalteen waan hin taane hin qabu.
bara Haayile Sillaaseetti yeroo deebinus afaan biyya kanaa afaan Amaaraati. Namni afaan Oromoon dubbate, barsiise, barate, kan walga'ii walitti qabe, kan walga'ii gaggeesse, kan walga'ii kana irratti hirmaate hunduu yakkamaadha. Seera jedhutu bahe. Yakka biyyaa ganuutiin nama gaafachiisa ture. Bara darbuu keessas dirqamaan afaan alagaa kana akka baratan gochuu fi otoo Oromoo fi hin hojjetin dhiiga Oromootiin barcuma taayitaa isaanii tikfachuuf dirqamaan dargaggoo Oromoo haadhaa fi abbaa isaanii jalaa harkisanii fuudhanii kaaba biyyattiitti akka hoolaa gorra'aa fi gorraasisaa daaga aangoo isaanii itti utubatan godhachuun tajaajilamaa turan. Mirgi namummaa Oromoo har'as kan hin kabajamne yoo ta'u, irra guddaa har'ammoo qabeenya Oromoo fi lafa isaa irraa buqqisanii hari'anii kadhattuu fi godaantuu joortuu gochuun sanyii isaanii qubsiisuu irratti xiyyeeffataniiru. Maaliif kun ta'a jedhee nama gaafatu hundaa deebiinsaa rasaasaadha. Yeroo har'aa mana hidhaa keessatti darara olaanaa kan irratti raawwatamaa jiru Oromoo irratti. Biyyattiin galii guddaa argachuun lubbuun ishee kan jiraachaa jiru Oromoo fi Oromiyaa irraa yoo ta'e illee Oromiyaanis Itoophiyaaf jireenya ishee yoo taate illee Itoophiyaan garuu Oromoof mooraa dararaati. Oromoon saba guddaa fi uummata hedduu ta'ee akka xiqqaatti simatamaa fi keessummeessaa ta'ee akka afuura seexanaatti akka yaaddoo har'aa fi egereetti tilmaamama. Erga Impaayerri Itoophiyaa dirqamaan hundooftee Oromiyaan Itoophiyaa jalatti koloneeffatamteetiin as Oromoon yeroo inni itti hin miidhamne yoomiidha. Erga kana ta'e immoo Oromoof maaltu malaa? Namoonni Oromoo sababa garaagaraaf habashoota tajaajilanii darban hundi isaanii gaabbanii quba nyaachaa akka qaanii haguuggatanii sagarur waa lama dhabee ta'anii waan hawwanis otoo hin argatin saba ofiis miidhanii darban. Halagaa tajaajilan irraas galata hin arganne. Saba isaanii irraas abaarsa fudhatanii dhala isaanii fi dhala isaaniifis gufuu dabarsanii darban. Seenaa irraa akka hubannutti wajjin jireenya bira darbanii namoonni jara kanaaf tajaajilaa turan hedduu kaasuun ni danda'ama. Garuu jara kanaaf tajaajiluun illee bu'aa namaaf hin qabdu jechuudha. Kaan haa turuu har'as warri halagaa tajaajilanii saba isaanii miidhaa jiran hangamillee sadarkaa taayitaatiin kan fakkeessu muudama akka baaqilaa budaa yookiin qawwisaa tokkeen kaan sadarkaa jeneraalummaa illee gahan haa jiraatan malee jeneraalota Oromoo mootummaa TPLF kana jala jiran irraa ajajooti 10 ilmaan Tigrootaa irraa amanamoo sodaatamoo fi kabaja qabeeyyiidha. Kunis kan ta'e waan isaaniin tajaajiluu dhabaniif otoo hin taane waan dhiiga Oromoo qabaniif qofaadha. Aanga'ootiin Oppiidiyoo illee otoo akkanatti saba isaanii dabarsanii kennanii halagaa irraa galata hin qaban. Isin akka lootorii feetan jedhamtu yoo rigamtan keessi keessan abaawoodhaa jedhamu. Maqumaaf abbootii aangoo jedhamu malee hin amanamani. Kunoo poolisoonni Oromoo illee seeraa ala barattoota Oromoo irratti hin dhukaafnu waan jedhaniif diinaa wajjin araaramtan jedhanii qawwee qabeenyaa Oromoon bitame kan poolisoota ilmaan Oromoo irraa hiikkachaa jiru. Garuu poolisoonni qawween irraa hiikamaa jiru kun Oromoo ajjeesuu dinnaaniidha malee waan diina ta'aniif miti. Oromoo seenaa bittoota isaa kamiyyuu keessatti isa mudatee hin beeknetu mootummaa TPLFtiin irra gahaa jira. Qawween TPLF ilmaansaa ol biqiloo otoo ijisaa arguu akka allaattii corofee butee darbaa jira. TPLF yoo ta'es duraanis akkuma gaaraa dhufeen qawween of muude malee mootummaa fedha uummataan filamee jaalala Oromoo irratti fe'amee taa'ee miti. Mootummaan tokko mootummaa kan jedhamu ammoo yoo fedha uummataan filamee qofaadha. Mootummaan tokko mootummaa kan jedhamu ammoo yoo fedha uummataatiin filame qofaadha. Mootummaan fedha uummataatiin filame olaantummaa seeraa dura ofiif kabajeeti kabachiisa. Mootummaan olaantummaa seeraa hin kabajne ammoo mootummaa otoo hin taane shiftaadha. Mootummaan nama badii qabu mana murtiitti dhiyeesseeti seeraan itti murteessa malee dirree irratti dhukaasee nama hin ajjeesu. Kan dirree irratti dhukaasee nama ajjeesu shiftaadha malee mootummaa jedhee of waamuu hin danda'u.
TPLF erga bosonaa ba'ee mootummaa jedhee labsatees amala shiftummaa malee amala mootummaa agarsiisee hin beeku. Magaalaa galee gara maafiyummaatti of jijjiiree seera qabeessa of gochuun dhaabbilee ittiin biyya saamu hundeeffate. Har'a dinagdeen biyyattii harka Effeert, Wandoo, Gunaa, Diinshoo fi Bitireet faatti galeera. Taayitaan biyyattii gurguddoo fi murteessoon kanneen akka ministeera ittisaa, damee tikaa, poolisoota federaalaa, ministeera dinagdee, baankii, albuuda, teelee, humna ibsaa, warshaalee gurguddoo biyyattii fi gumruuk guutummaatti harka TPLFidha. TPLF kan hundaa qabatees itti hin quufne, ammas kan biraa barbaada. Dinagdee lammiilee Oromoo iyyoomsee argate kanaan ammas deebisee lafoota Oromoo isaa fi qarshiin bituu fi gurguruu barbaada. Kanaafis seera haaraa master plan yookaan murder plan jedhamu haaraa baafatee socho'aa jira. Bara 2014 barattoota Oromoo murder plan yookaan master plan jedhame kana morman bakkee garaagaraatti akka goommanaatti haamee kan lafa naqee ta'us master clear yookiin murder planichi qabsoo uummataan tarkaanfachuu dadhabnaan of duuba deebi'anii turani. Haa ta'u malee ammas daran hammaatee bifa isaa geeddaratee bayyaannatee as deebi'ee dhufe. Warri OPDO malaan maltummaa waan qabaniif lafootiin investimentiif mijataa fi barbaachisoo ta'an harka federaalaa galuu qaba jechuun OPDO'n bulchuu akka hin dandeenye ifatti itti himanii ufiif bulchuu akka barbaadan labsiin mirkaneessaniiru. Biyya keenya irraa nu hin fonqolchinaa jedhanii barattoota morman gara jabeenya daangaa hin qabnetu irratti raawwatamaa jira. Waraanni TPLF manneen barnootaa fi yuunivarsiitiilee keessa seenee barattoota gaaffii mirgaa karaa nagaan gaafatan barattoota daftaraa fi qalama malee of harkaa homaa hin qabne naasuu tokko malee dhiiga isaanii dhangalaasee arraabaa jira. Dhiiga ilmaan Oromoo gadi naqee dhugaa jira. TPLF duraanis filmaataan akka gara taayitaatti hin dhufne eenyuufuu icitii miti. Isaan nuti mootummaa uummataati ofiin haa jedhamu malee amala mootummaa dogoggoraan illee qabaatanii hin beekan. Magaalaa seenanii gaafa qarooman shiftummaa irraa gara maafiyummaatti geeddaramuun isaanii garuu dhugaadha. Amma immoo maafiyummaan dinagdee saamuu irraa gara vaampaayirummaatti geeddaramuun nama nyaatu ta'ee argameera. Haalli kun ammoo Oromoon gara duulaa ofirraa faccisuutti akka tarkaanfatu gochaa jira. Duulli kunis bifa isaa geeddarachuun gara waraana siiviliitti geeddaramuu waan danda'uuf TPLF otoo of eeggannaa godhee hin badu. Yeroo har'aa Oromoon dhiigni isaa gocha TPLF kanaan hin danfine hin jiru. TPLF barattoota kana kan ajjeesaa jiru akeeka OLF yookaan adda bilisummaa Oromoo qabdu jechuun yoo ta'u kan ajjeesaa jiru garuu ilmaan Oromoo kanneen qawwee qabatanii hidhatanii isa waraanaa jiran yookaan falmaarra jiran hidhattoota Oromoo kutatanii gara qabsootti seenan waraana bilisummaa Oromoo miti. Barattoota daftaraa fi qalama qofaa qaban uummata siiviliidha. Kan ajjeesaa jiru humnoota addaa TPLF yookaan Special Force meeshaa waraanaa hanga funyaaniitti hidhatanidha. Haala kanaan warri ilmaan irraa du'e kun yoo TPLF warra qawwee hidhataniin gumaa bahuu dadhaban ilmaan siivilii Tigrootaa Oromiyaa irratti dalagatanii haala mijaawaa TPLF aanjeesseefiin duroomanii jiraatan irratti tarkaanfii fudhachuu malu. Haalli kun ammoo biyyattii gara waraana siiviliitti geeddaruun ardaa kana gara Ruwaandaa fi Burundiitti geeddaruu waan danda'uuf gamanumaan otoo itti yaadamee hin badu. Kana qofaallee osoo hin taane ilmaan Oromoo waraana TPLF keessa jiran illee yeroo warri TPLF akkasitti obbolaa isaanii dirree irratti ajjeesanii gatan kana callisanii ilaalu jedhanii yaaduun ammas gowwummaa akka maleeti. Kun taanaan ammoo biyyattiin garamitti akka tarkaanfachuuf jirtu tilmaamuuf xiinxala siyaasaa ta'uun hin feesisu. Kana gubbaan miidhaan durii qabee hanga har'aatti bifa isaa jijjiiraa daran hammaachaa Oromoo irra gahaa jiru kun Oromoon
keeyyat 39 hojiirra akka oolu akka gaafatu gochuu qofaan illee kan dhaabbatu hin ta'u. Tarii Oromoon keeyyat 39 erga milkeessee boodallee TPLF wajjin boruu dhimma daangaa wajjin warraa fi obboleeyyan har'a TPLF ilmaan irraa fixxee fi TPLF daangaa Oromiyaa fi Tigraay irratti wal arguun hin oolamu. Kanaaf TPLF har'a hangamillee humna isaa abdatee akka arge ta'urra otoo ilaalcha isaa sirbee kan jedhu dhaamsa kooti. TPLF har'a kan akkasitti aangoomee qabaa nagadhiisaa jedhu kun gibra Oromoo irraa guuruunidha. Qabeenya Oromootiin akkasitti diroome. Qabxiilee olitti tuqaman qofaa otoo hin taane hojjetooti mootummaa har'aan tana biiroolee garaagaraa keessa hojjetan akkaataa gocha TPLF har'a ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru kanaan garaan isaanii gubatee jira. Kanaafuu qonnaan bulaan gibra hin kaffalu jechuu danda'a. Hojjetoonni mootummaa Oromiyaa keessatti argaman aarii irraan kan ka'e hojii dhaabuu danda'u. Kun taanaan ammoo TPLF gibraa fi taaksii vaatii kan isaaf guuru dhabama. Otoo hojjetoonni mootummaa Oromiyaa keessaa torban tokkoof illee hojii dhaabanii mootummaa kana irratti maaltu dhalachuu danda'a? Oromoon biyya Itoophiyaa kana jalatti homaa itti hin tolle. Roorroon isarra ga'u yeroo irraa yerootti hammaachaa dhufeera. Haala amma irra jiru kanaan biyyaa fi lammummaa dhabee gonkumaa akka sabaatti jiraatee itti fufuu hin danda'u. Haala kanaan itti fufnaan sabummaan isaatuu dhabamuuf jira. Kanaafuu sabummaa isaa dhabuurra ammoo biyyaa fi lammummaa isaa deeffachuuf kan as aanu fakkaata. Yeroo har'aa Oromoon ilmaan isaa gara mana barumsaatti ergee vaampaayirotaan nyaachisuurra jedhee Oromiyaa bakkee garaagaraatti barumsa dhaabuuf gara mana barumsaa erguu irraa of qusachuuf dirqameera. Yeroon keessa jirru kun yeroo bakkee garaagaraa irraa uummanni Oromoo hojii dhiisee reeffa ilmaansaa vaampaayirotaan nyaatame awwaaluuf biizii itti ta'edha. Maatiilee hedduunis kan reeffa ilmaan isaanii jalaa dhokate barbaadaa fi reeffa nuuf kennaa jedhaniitu kadhachaa jiran irratti argamna. Bakka hedduutti boo'ichaadha. Oromiyaa keessatti hojiin dhaabbateera. Dukkaanni cufamaniiru. Waajjiraaleen hedduun cufamaniiru. Geejjibni addaan citeera. Boo'icha, gadda, yaaddoo, sodaa, dhiphinatu qilleensa Oromiyaa marse. Kaanis jireenya jibbee uummatni barattoota ilmaan saadhumaa jiran cinaa dhaabbatee gara falmaatti deebi'eera. Barattootaa fi uummata karaa nagaa gaaffii isaanii dhiyeeffatan jumlaan fixuun kallattii uummata Oromoo gonkumaa guutumaa guutuutti geeddaraa jira. TPLF gama isaatiin daa'imman irratti rasaasa bira darbee manneen barnootaa daa'immanii irratti meeshaa keemikaalaa dhukaasaa jira. Sulultaatti barattoota daree barumsaa keessa jiran irratti keemikaala hin beekamne dhukaasee barattoonni 300 ga'an summaa'uun of wallaalanii hospitaalatti argamu. Poolisoota federaalaa akka apartheidiitti saroota leenjisanii ilmaan Oromoo karaa irratti nyaachisaa jiru. Cubbuun Oromoo irratti raawwatu daangaa darbee safaras dhabeera. Egaa TPLFtiin gocha inni Oromoo irratti raawwachaa jiru yeroo ilaallu mootummaa Sooriyaa Bashar al-Assad kan lammiilee isaa irratti keemikaala dhukaasuu fi gocha Saadaam Huseen Faluujaa irratti uummata Kurd irratti godheen maaltu adda isa taasisare? Garuu kun hundi kan ta'eef Oromoo akka lammiitti yaaduu fi fudhachuu dhabuurraan kan ka'e ta'uun hubatamuu qaba. Kanaafuu falli isaa maali? Oromoon gaaffii lammummaa gaafachuuf waan dirqamu fakkaata. Duraan dursa lammii biyyaa kanaa ta'uu baachuunsaa beekamuu qaba. Otoo lammummaa hin qabaatin mirga ofii gaafachuun hin danda'amu. Rakkootu baay'ataa
abbaatu si gata haadha sitta maata nama amantuutu amaanaa keenyaata kafira jettuuntu duuda sitti laata saree guddifteetu deebi'ee si nyaata dhaga'i lammii koo kun hunduu qormaata dhaga'i lammii koo kun hunduu qormaata abdiin muratini keessumaa baata bara darbuuf jedhu rakkootu baay'ata abbaatu si gata haadha sitta maata nama amantuutu amaanaa keenyaata kafira jettuuntu duuda sitti laata saree guddifteetu deebi'ee si nyaata dhaga'i lammii koo kun hunduu qormaata dhaga'i lammii koo kun hunduu qormaata abdiin muratini keessumaa baata magaalaa jette odeessita Oromoo qulqulluun qeerraa buqqifta lafarraa buqqifta sareen walii galtee Oromoo gurgurta bineensa nuufiitu dhufeef nuun gurta Ko durse weenni korrifti lafti bariif deemtu dukkana baay'ifti meeqaa ol kaasaa qeerroon biyyatiyya gabrummaa haa baafnu harbee Oromiyaa rakkootu baay'ata abbaatu si gata haadha sitta maata nama amantuutu amaanaa keenyaata kafira jettuuntu duuda sitti laata saree guddifteetu deebi'ee si nyaata dhaga'i lammii koo kun hunduu qormaata dhaga'i lammii koo kun hunduu qormaata abdiin muratini keessumaa baata bara darbuuf jedhu rakkootu baay'ata abbaatu si gata haadha sitta maata nama amantuutu amaanaa keenyaata kafira jettuuntu duuda sitti laata saree guddifteetu deebi'ee si nyaata dhaga'i lammii koo kun hunduu qormaata dhaga'i lammii koo kun hunduu qormaata abdiin muratini keessumaa baata gantuun walii gaalee Oromiyaa seene marata Oromoo ciniine kallamii gurgure nyaatu dhugaa saba lammii isaa buqqise diina hundeen dhaaba ko durse weenni korrifti lafti bariif deemtu dukkana baay'ifti meeqaa ol kaasaa qeerroon biyyatiyya gabrummaa haa baafnu harbee Oromiyaa
turtii waliin qabaataniif ulfinni isiniif galchinu olaanaadha. Qophii keenya har'aa kanumaan raawwanne sagantaa itti aanutti hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaa bilisummaati.